beeku silaa lolli tapha isa gimbi isa beeki kan gooji birmaji biyya baaroo tumsa kan guddinaa tumsa isa najjo isa mandi kan keellam wallagga kan du'e badee malee kan jiru wal arga bosonni manaaree kaayyoof jichee malee rabbiin isaan tiksee milkiin isaan galchee sanyii waaqoo guutu oromoodhaaf duule oromoodhaaf du'e sanyii Adam Dilo oromoodhaaf duule isa baale isa arsi isa guji Sule isa wallo kawaliso isa mogor kasi kasi marake rati bare kasi kasi marake matarra kasi kasi marake rati bare kasi kasi marake matarra kasi kasi marake rati bare kasi kasi marake sanin kadida gompa chilimo kesa Kashugute isa jaldu isa ginji kangalesa isa boni kanilfata isa hambo isa gudal isa gedo Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota Push Media Network kun qophii addaa keenyaati. Qophii addaa keenyaarraa keessatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa maqaa qabsoo isaanii Jaal Marroo Dirribaa jedhamuun beekamanii fi maqaa dhaloota isaanii Kumsaa Dirribaa dubbisneetidha kan jirru. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya isiniin jecha dhimmoota yeroo ammaa kana biyya keessatti deemaa jiran akkasumas haala waliigala sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa walumaa galatti gaafiiwwan bal'aa kaasnee fi yeroo bal'aa fudhannee wajjin mari'anneetidha kan jirru. Hanga xumura sagantaa keenyatti ammas irra deebi'ee nu faana turaan isiniin jedha gama gaafii deebiitis geessa. Kasi kasi marake rati bare kasi kasi marake matarra kasi kasi marake rati bare kasi kasi marake matarra kasi kasi marake rati bare kasi kasi marake. Ashama akkam jirtu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Marroo Dirribaa gaa yeroo turtii ji'oota muraasaa booda walitti deebineetidha jirra. Baga nagaan deebitanii akkam jirtu? Ayyee atis baga nagaa taatee sagalee kee dhaga'uunis gaaruma anillee nagaa atis baga fayyaa taate naguma akkamati? Jirra. Tole galatooma ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa mee gaafii koo kallattiiwwan garaagaraatiin har'a gaafii keenya kan gaafannu waraana bilisummaa Oromootiin wal qabsiisnee akkasumas haala yeroo biyyattiin amma keessa jirturraayidha kan marii isin faana godhuu barbaanne. Walumaa galatti ji'a 3 yookiin 4 dura isin faana gaafiif deebiin godhe irratti filannoon dhufaa jira. Filannoo kanarratti ejjennoon keessan maali jedhee gaafii isin gaafadhee fi filannoon hin jiru filannoon hin jiras taanaan immoo nuti waan nu baasu qabannee jirra waan jedhu tokko lafa keessaniitidha kan turtani. Dhimma kana namoonni amma kaasaniit akka raagduutti haasa'aatidha kan jiru. Akkuma isin jettan filannoon kun amma dhaabbateetidha kan jiru sababa koronaatiin jedhameetidha kan darbee jiru. Mee amma sababa filannoon darbaa jiru kanaaf biyyattiin gaagama guddaa keessa galaa jirti. Akka waraana bilisummaa Oromootti qophii akkam qabdu gaagama dhufaa jiru kana Oromoo fi Oromiyaa irraa baraaruudhaaf isin?
filannoon kun akka inni adeemsifamuun kijiba ta'e filannoon akka hin jiraanne kaleessumayyuu koronaan qabata ta'e har'a malee akka inni hin jiraanne kaleessayyuu sitti himee dubbatteera. Koronaan filannoon asii as deemaa jiru kun akka hin jirre lafa sii kaa'e sana qabata ta'eetu gadi bahe malee dhukkubni kun filannoo kana as butuu achi butuu keessatti gahee tokko hin qabu. Filannoon hin jiru kan hin jedhe osoo dhukkubni kun hin dhufiin jira. Dhukkubni kun qabata ta'ee filannoon achi butame as butameen sun ennaa odeeffamu nama gariitti raajii ta'uu danda'a. Filannoon akka hin jirre kanaan durayyuu beekna waan ta'eefi edda koronaa yookaan dhukkubni COVID-19 dhufee achi siqe jedhamee nama yaaddessu fakkaatu kanaa ni jiru qophiisaa goone. Qophii addaa erga dhukkubni kun dhufee oofishaalii filannoon amma gaggeeffamu achi siqeera jedhamee qophii addaa goone hin qabu. Kanaafi wanni Oromoon hundi hubachuu qabu. Kallattii hundumaa irratti Oromiyaan handhuura biyya impaayera Itoophiyaa taatee jirtu rakkoo guddaatu ishee mudachuuf jira. Kaadammoo har'a nuti kan itti yaadnee qophii filannoo Oromoof Oromiyaa dandamachiisuuf taasisaa kan turre. Inni kun yeroo dheeraati ijaarsi impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Oromoon dabuu guddaa keessa ture kajechaa turre. Kanaaf yoo ilaaltee sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran akkasumas naannolee impaayera Itoophiyaa ijaaran hundumaa yoo ilaaltee akka isaanii mijatu saba isaanii dandamachiisu akkaataa danda'anitti humna poolisii, milishaa, tikaa akkasumas dinagdee ittiin balaa itti dhufu baraaruu danda'ani. Ijaarsa bulchiinsa garaagaraa yeroo balaa isaan mudatu isaan dandamachiisuu danda'uutu qabu. Naannoleen kunneen yeroo hedduu yoo argite mootummaa federaalaa jedhamee jiru jalatti akka waan biyya adda addaa ta'anitti qophii garaagaraa taasisanii yeroo Oromiyaa weeraraa turan oda qabdaa gabaasaa turteessa ta'uu danda'a yookaan gabaasa miidiyaalee adda addaa irraa dhagahaa turteessa ta'a. Ilmaan Oromoo qophii gochuu kanarraa dandamachuu caalaa hidhannoo wal hiikkachiisuu fi walitti duuluu irratti yeroo isaanii yeroo gudan argaa turre. Amma humni adda addaa gama Afaarii yoo ilaalte, gama Tigraay yoo ilaalte, gama Amaaraa yoo ilaalte, gama Sumaalee yoo ilaalte, gama Beenishaangulii yoo ilaalte, leenjii waraanaa akka biyya of danda'anii biyya bilisa ta'anii ollaa Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiran tokkotti yeroo waa hojjetan argina. Mootummoonni naannolee irra jiran kun sochii adda addaa uummanni isaanii gara duula Oromootti taasisu yeroo deeggaranii fi irra jiran argina. Mootummoonni naannoo kana taatee akkasii yeroo raawwatanii fi balaan akkasii Oromoo irratti yeroo argamu Oromoon taa'ee doo'uu yatuwaatuu fi mootummaa hin qabnetti mootummaa kiyya jedhee iyyachuu irraa ka'atee namatti darbee fi nama isatti darbellee ofitti isuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiin bilisummaa Oromoof taasisu caalaayyuu Oromoon akka sabaattu rakkoo seenurraatii qaamoleen garaagaraa Oromoo hiikkachiisuu fi qabsoo keessatti yeroo tattaaffii taasisanii kanarraa ooluuf illee yoo bilisummaan sabaa hafillee yoo birmadummaan Oromoo fi Oromiyaa hafillee Oromiyaa akka sabaatti akka eenyummaa namummaa jireenya nama ta'ee jiraachuu qabaatutti haa jiraatuuf jecha hafee jechuudha. Kanarraa qabuu diddaan sun kanaaf dhufa. Kaleessa yeroo warraaqsa dhiiga ilmaan Oromoo kibbuu hedduu itti dhangalaasuuni abbootiin irree bara dhufaa dardaa impaayera Itoophiyaa keessumattuu immoo saba bal'aa daangaa bal'aa Oromoo qabsanii qabataa turan keessatti baay'ee badiinsa hedduu Oromoon jala ture keessaa wal baasuuf warraaqsi deemsifamaa ture galma gaheera jiree jedhametu ture.
warraaqsi sun akka galma hin geenye warraaqsi sun dhiibbaa hedduu dhangalaaseetu bu'aa nama tokkoo yookaan nama lamaa qofaa kabachiisee akka darbe dhuma osoo hin argatiin akka yoomee dubbadhe waraanni bilisummaa Oromoo achirratti akka jaarmiyaatti ammoo ejjennaa qabate ture. Yeroo sanatti irra guddaa duula baay'ee kan nutti taasise diina caalaa firaa ka fakkaatu burjaajii saba keessatti ka'uume akkasumas immoo saba burjaajii sanaanii akka galaanaa kallattii hin taanerra dhangala'ee akka waan farraa jijjiirama sanaa taanetti gufuu qabsoo taanetti bu'aa injifannoo silaa kibibaa sanaa ittiin gowwoomfamuu Oromoon ittiin sossofamuu sana akka waan biyya dhaabbanneetti Oromoon mataansaa hedduun itti duulee jiru. Kana hundumaa kan ilaalaa turre garuu qophiin ittiin Oromoo cabsuu Oromoof iyyuu hin galle Oromoon ofuma isaayyuu akka hoolaa rakoo almaaf of qopheessitee ofumaanii billaa harkatti qabatte fakkaatiitti qalamuuf qophii irra jiraachuu arguutiin ilmaama hooyii yookaan dhiichisa har'aa qofaa osoo hin taane hegereen Oromiyaa garamitti deema qophiin waggoota hedduu fi duulli Oromoo ittiin cabsuu fi qopheeffamee fi yeroo dheeraa keessa waggoota 20-30 booddee Oromoon garamitti deema jedhamutti deemamaa ture kana tilmaama keessa galchuun waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuun isaatu hegeree Oromiyaaf waan barbaachisuu fi soogidda lafaa ta'ee akka barbaadamu waan beeknuuf duula kana hundumaa gadi jennee dabarsinee kana dandamannee qophii Oromoo oolchuu fi Oromoo fi Oromiyaaf waliin jiraachuu akka qabu murteessuu irraatiin jiraanne waan ta'eef wanti filmaanni har'a fuuldura fuute duuba fuute waggaa ture biyyi akkaataan itti bultu rakkoo qabaa seerri jijjiiramuu jira itti kennamuu jira paarlaamaa naafa immoo inni kun nuufi taatee dhallikeetumaa dhalate miti qophii keessa turame waan ta'eef nurraaji kanaaf Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu ni jira balaan Oromootti aggaammatu kamuufu qulqullina barbaachisuu fi dandeettii barbaachisu hundaan qolachuu Oromoo immoo kana keessa ceesisuuf qophiitti jira. Kanaa jechuun wanti jiru Oromoon isa kana quba qabaachuu fi itti abdachuuf irra jiraatu. Kanaaf taateen adda ta'e tokkoyyuu ni mudatu hin jiru qophiisaa lafaa qabna. Kan waggaa 20-30-40-50tti Oromoo ittiin cabsuu fi karoorfame kan karoora sana ittiin dura dhaabbatanii fi jijjiiran immoo waraanni bilisummaa Oromoo keessumatti dhaloonni qubee har'aa qabsoo harkaa qabu akkasuma warra kana dura dhaabbachuu dandeettii fi sammuu ittiin qabu guutummaatti akkasumas hidhannoo qaamaa qalbii hundumaa qaba. Oromoo kanarraa abdii qabaachuu qaba. Wanni nama yaaddessu tokkoyyuu hin jiraatu. Tole galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa jaal Marroo Dirribaa mee kanumaan wal qabsiisee isin akka waraana bilisummaa Oromootti qophii qabdanii fi akkasumas xiinxala qabdanii lafa nuu keessaniitidha kan jirtani. Oromoon maal godhuu qaba? Fulbaana 30 booda biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun mootummaan ishee hin jiru yookiin immoo paartileen mormituu biyya keessa jiranii fi mootummaanis walqixa aangoo qaban jedhaniitidha kan burjaajiin ka'aa jiru yeroo kanatti. Dhuguma gama seeraatiinis hogguu laallame waanuma akkas jedhamudha kan lafa kaa'amee jiru seera Itoophiyaa yookiin immoo seera biyyattiin ittiin bulaa jirtu kana jechuudha. Oromoon akkamitti of qopheessuu qaba fulbaana 30 booda waraanni bilisummaa Oromoo abdii akkanaa erga kenneefii booda Oromoon akkamitti akka of qopheessuu dhaamtuuf isin? Wani atinaa hubachuu qabdu Itoophiyaa keessatti akkasumas saba Oromoo biratti mootummaan uummataan tuman uummata bakka bu'u hin jiru durayyuu fulbaana 30 booddeedha mootummaan hin jiraatu osoo hin taane har'ayyuu mootummaan uummanni filatee bakka buufate hin jiru. Jalqabumaa wanni ati ilaaluu qabdu mootummaan aangoo barcuma siyaasaa uummanni itti kennee jaalatee yeroo barbaadetti aangoo kennee fi yeroo ta'uu fi biyyatti immoo aangoo irraa buusee nama biraa isa tajaajiluu danda'uun bakka buufatu Itoophiyaa keessa hin turre. Jalqabumarraa jechuudha. Mootummaan hin turre sun immoo jijjiirama silaa mootummaan uummata bakka bu'u hin jiru waan ta'eef mootummaa uummata bakka bu'u
bakka buufachuu qabna jedhamee qabsoo gaggeeffametu ture. Qabsoon gaggeeffame suni mootummaa uummataan bakka hin buune sana jijjiiruu irratti milkaa'uu dadhabe jennaan jedhanii mootummaa uummata bakka hin buune duraa caala ammoo ka qabsoo uummataa sanayyuu hatetu aangoo barcuma siyaasaa irra jira. Kanaaf mootummaan uummata bakka bu'e uummataaf filame uummataan filame Itoophiyaa keessa hin jiru. Raajii addaa odeessuun nurra hin jiraatu of goyyemsuu sun. Kanaaf fulbaana 30 booddee fi wanti adda ta'u Itoophiyaa keessatti hin jiraatu. Namni isa kana akka mootummaa ofiitti fudhate fulbaana 30 booddee seerri biyyattii mootummaan kun akka aangoo itti fufuuf hin hayyamu jedhee odeessa malee seerri biyyattii biyyi laftiin buluu jalqabde paarlaamaan yookaan bakka bu'oonni uummataa uummanni hin filanne korojoo hatuutiin barcuma siyaasaa aangoo sana qabatanii harka baasuu qofaanii deklereeshin yookaan laftiin biyyi bulaa Itoophiyaa keessatti kaati beekuu qabdu awwaaji fayyadaniin kan biyyi bulchu malee seeraan miti. Kanaaf fuuldurattis yoo calliftee mootummaan kun mootummaa abbaa irree humnaan bulchaa jiru yoo ta'e humnaan itti fufuu ni danda'a wanti ati gootu hin jiru. Inni kun fulbaanni 30 waan addaa wanti beeku hin qabu. Fulbaanni 30 bira Oromoon qabsootti adeemuu qaba. Qabsoo irra jiru galmaan ga'uu qaba. Sun fulbaana 30 bira haa ta'u fulbaana 30 booddee qabsootti itti fufaa qabsoon galma gaharraa kaafe Oromoo maal gochuu qaba bakka jettu waan kaleessa gochaa ture waan amma itti jiru jabeeffachuudha qaba. Inni sunis mootummaa ofiisaaf filate hin qabu waan ta'eef mootummaa abbaa irree aangoo afaan qawweetiin qabatee jiru ofirraa kaasuuf qabsootti jiru itti fufuu qofa. Yoo silaa mootummaan kun mootummaa kiyya jetteetiin filattee irra kaatee jalatti bulaa jirta ta'ee haalli amma Itoophiyaa keessatti mudate ittiin kun filmaata akka hin gaggeessine akka yoo ta'e mootummaa sanas uummata sanas wal qixa miidhaa inni geessisu waliin beeku waan ta'eef murtoo walitti fudhataniitu mootummaan kee kuni keessee kan jedhaman yookaan immoo mootummaan yeroo fi balaa as adeemaa jiru kanarraa si tiksuu danda'u akka aangoo laattee fi seeran jijjiiruu seeran hiikuu seeran tumuu garuu akka mootummaatti badii hawaasa irra gahuu danda'u ji'a ja'a ta'uu waggaa tokko haa ta'uu waggaa lamaaf haa ta'u inni kun balaa uummanni ofirraa loluu hin dandeenye balaa mootummaanis loluu hin dandeenye tuqise waan ta'eef filmaata kana gaggeessuun ammoo rakkoo qaba jettee uummataanis mootummaanis wal taatee yoo itti amante aangoo kennuufii ni dandeessa sun rakkoon qabu. Amma wanni Itoophiyaa keessa jiru garuu waan akkasii miti waan ta'eef ilaa mootummaan kun mootummaa kee akka hin taanellee qabeetti waan seeratti bu'u seera hiikuu seera jijjiiruu seera maal gochuu ka jedhu balaa kanaan jahatee aangoo abbaa irrummaasaa gara fuulduraatti gadhaabee jabeeffachuuf tattaafatu argita. Kanaaf iyyuu karaan nagaan hin turre mootummaan nagaan filamee aangoo irra jiru hin turre waan ta'eef uummanni qajeelu qabsootti kaleessatti ture deemee dhufee bakka har'a gahe borimmoo eessa gahuu qabeen hojjetataa jiru qofaa itti fufu. Asxaatiin waan kana jijjiiru. Kanaan alatti fulbaanni 30 booddee akka waan mootummaa qabdu walitti mootummaan immoo guyyaansaa yoo dhumate maal goona jettee mari'attu walii tokko miti kan nuti itti jiru. Tole galatooma ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaagaa mee gaafii naannoo isin irra sochootin isin deebisa walumaa galatti gaa jecha amma jettan keessatti mootummaa dhumtuyyuu ammumaa mootummaan seeraan uummataan bakka bu'ee filatame hin jiru yaada jedhu jala sarartanii kaastanii achirratti xiinxala bal'aa kennitanii mee naannoo isin sochootanitti isin deebisa ajjechaa fi hidhaan ammas naannoo sanatti hammaateetiidha kan jiru. Mootummaan waraana naannoo sana hidhatee socho'uutu kan raawwataa jedha. Kallattii garaagaraatiin immoo uummanni nuti gabaasaatis kan jiru kallattii garaagaraatiin uummatas immoo dubbisnee kan haasa'aa jirru uummanni kan kana nurratti raawwachaa jiru mootummaadha jedha. Isin maal quba qabdu waan naannoo sanatti raawwatu ajjeechawwan naannoo sanatti ta'anii maal quba qabdu maal nuun jettu? Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u hundaatti uummanni jiru waraana waliin wanti inni hojjetaa jiru tokko qaama kee deebitee ajjeestu qooda qabsoo keessaa nama qabu wal beektuu waliin hattaa kan amataa jiraattudha. Nama akkasii waliinuu karaa qabattee jirtu galii itti deemtu tokkittarraa hiriira tokkorra daandii tokkorra jirtu wanti ajjeestuuf hin jiru qaama keetii jechuu. Kallattii
Oromoo naannoo sochiin oboo jiru jiraatu hundumti isaayyuu qooda mataasaa gumaachaa jirudha qaba. Bira hidhatee socho'uu irraa kaasee waan amma kana jechuullee baadhuu waan gumaachaa jirutu jira jechuudha. Inni kun hundumti isaayyuu galii barbaadu mali itti xiyyaafate adeemaa jiru hiriira tokkorra kaayyoo tokkittii fi waliin adeemaa jira. Gariin bosona keessaa socho'u, gariin mandara keessaa socho'u, baadiyyaarraa gariin magaala keessaa socho'u iddoo barbaade haa jiraatu iyyuu malee gumaachi inni qabsoof taasisaa jiru hundumti isaayyuu qabsoo sana dhibbaan dhibbatti galmaan gahuu fi qoonni hanga hiriin keessaallee taatu tokkittii yoo keessaa hafte dhibba ta'ee milkaa'eera hin jedhamu. Kanaaf nuti wal beekna qaama tokkicha qaama kee tokkicha harki bitaa yookaan harki mirgaa harka isa bitaa ofirraa hin muru harki tokko harka tokko ofirraa muru qaamni nama tokkicha. Ajjeechaan akkasii kan inni asitti adeemaa jiru qabsaa'aan bilisummaa fi sabni bilisummaa barbaadu ilmaan isaa keessaa bahanii gaggeessaa jiran sanatu wal faana wal simee adeemuutti jira. Waa wal faana wal simee adeemuutti jiru kun immoo haqawwee hidhatee mootummaan olus haa ta'u ilmaan isaa irra keessa jiran uummatitti jiraachisaa jiru ija diinaa biratti tokkuma. Isa kanaaf isa qawwee qabatee jiru caalaa ammoo ajjeesuuf kan mijatu ka dandeessu qaali jennaan ka jedhu Oromoon mammaaku sana diinni uummata harka duwwaa waraana kana jiraachisuu fi waraana kana waliin qabsoo gaggeessaa jiru ajjeesuutu irra isaaf mijatu. Hojii dabeessummaatu jechuudha. Kanaaf ajjeechaa akkasiitu raawwatamaa jira irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo obboleessa kiyya. Haadha isaa fi abbaa isaa obboleettii isaa ilmaan maatii firoottan isaa keessatti qabsoo gaggeessaa jiru sana deebisee hin ajjeesu. Warra sana ajjeesa taanaan immoo qonna wayirra hin jirru daldala wayii dhuunfaa jireenya dhuunfaatti tolfamu gaggeessaa hin jirru wanni nuti diina jirruu fi uummata kanaa fi uummata kana ajjeessee wanni ati bila sabaatu hin jiru. Ajjeechaan akkasii kan inni deemaa jiru. Ajjeechaan ammoo keessumattuu immoo namoota baay'ee hawaasa keessatti jaallatamoo kabajamoo fi beekamoo ta'an irratti xiyyaafatu uummaticha ajjeechaa jiiltuu xiyyaafate adeema. Ajjeechaan garuu yoomiyyuu taanaan uummata jiilcheen baroota hedduu darban irraatii yoo barachuu dadhaban illee uummata lolanii injifachuun hin danda'amu. Ni obsaa, ni beelaa, ni dheebotaa, ni hidhamaa, ni jeefamaa yeroo dheeraa dararamarraa taate uummanni injifatamuu hin danda'u. Xumuratti dhimma injifata. Kanaaf ajjeechaan naannoo kanatti adeemaa jiru akkuma maatiin namoonni irraa du'an miidiyaa garaagaraa kan nu ajjeesaa jiru guyyaa tokkollee waraana bilisummaa Oromootiin tokkotti waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa fi kanneessaa kana fakkaatu nurratti gaggeesse qaama miidiyaaf namni tokkollee maaliif jennaan ijoollee isaati. Wal gorfatee wal beekfatee waliin qabsoo gaggeessaa jira waan ta'eef himannaan akkasii akka waraana bilisummaa Oromoo irratti jiraatee beeku. Himannaan akkasii garuu ka adii gabaasu kan miidiyaan kaanis gabaasan mootummaa abbaa irree waraana barcuma aangoo siyaasaa nam-tokkee yookaan paartii tokkitti tiksuu danda'u. Kana qofaa akkaataatti tiksu qofaatti immoo kan leenjifame waan godhi jedhanii ajaja itti dabarsan osoo hin sharafiin nama raawwatu waraana akkasii humna akkasii leenjifamee keessumaa gara nuti jirurratti sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo jirurratti qophaan akkasii doddaafame ajjeechaan akkasii raawwata. Ammoo sanayyuutiifi naannolee Oromiyaa keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo babal'atee sirnaan gad dhaabbatee keessa jirre keessatti ajjeechaan adeemaa jirutu jira. Ajjeechaa sanaafis himannaan uummanni maatiin irraa ajjeefamee himatuufi mootummaa abbaa irree kanaa fi waraana isaa milishaa isaa poolisii isaa xiqqoota isaa ta'uu karaa argate hundumaatti dhimma bahee himataa jira. Kanaaf ajjeechaan akkasii kuni mootummaa abbaa irree kaa egaa namni bishaanii isa nyaate hoomacha qaqqabata jedhanii hoomacha qabatanii bishaan nyaatamuu hin oolle ajjeechaa akkasii ka gaggeessaa jiru abdii kutannaa keessa ka jiru mootummaa abbaa irree kana. Kuni yeroo hedduu irra deddeebi'ee anis uummati irra deddeebi'ee kan himatu haqa yookaan immoo iccitii dhoksaan qabne diida jirudha. Tole galatooma ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Jaalmarroo Dirribaa mee gaafii tokkottiin sinii darba gaafiin kun tarii yeroo darbee sin gaafachaatiin ture yeroo darbeetti kan sin bira dhufaa ture waraana kan sin irratti banaa ture raayyaa ittisa biyyaadha raayyaan ittisa biyyaa immoo guutummaa biyyattii keessaa
ilmaan sabaaf sablammootaa walitti yaa'anidha. Yeroo ammaa kanatti ji'oota muraasa as jechuu kooti naannoo isinirra sochootanitti kan ergamaa jiran ijoollee humna addaa jedhamanii ijoolleedhuma Oromoo leenji'anii gara mootummaatiin isinitti ergamanidha. Ijoolleen kun immoo leenjii gahaa akka hin qabne kana dura isinis dubbachaatidha kan turtani. Ijoolleen kun gaafa isin bira dhufanii mootummaadhaaf loluu dhufanii achitti ajjeefamanii mootummaan as deebi'ee ajandaa birootidha. Uummata gidduutti kan ittiin dalagachaa jiru. Jechuun waraana uummata Oromootiif hin qabsaa jedhetu ijoollee keessan nuti nageenyaaf bobbaasne ajjeesaa jira jedheetidha kan haasa'u kallattii garaagaraatiin. Ijoollee humna addaa poolisii Oromiyaa yookiin immoo humna addaa Oromiyaa jedhamanii gama isinitti duulan kana yookiin immoo gama keessan ergaman kanaaf dhaamsa maal qabdu? Uummata Oromootiifis burjaajii mootummaan uumaa jiru kana akka ifa ta'uuf maal dhaamtu? Wanti hubachuu qabdu tokko humni addaa kun baay'inaan haala injifannuyyuu maleesaa fakkeessiif leenjifame sun humni addaa kun ilmaan Oromootu nagaa Oromiyaa fi saba Oromoo tiksuu fi leenjifamee poolisii nagaa Oromoo tiksitudha jedhamee miidiyaa irratti lallabame malee hajijjiirame huccuu qofa. Namoonni akkasitti leenjifamanii baay'een isaanii ramaddii fudhatanii gara kana hin dhufne. Waraana durii raayyaa ittisa biyyaa jedhanitti huccuu liyyuu haayilii Oromiyaa yookaan immoo humna addaa Oromiyaa jedhanii itti uffisaniitiin waraana kanatti socho'aa jira. Fakkeessii fi akkasumas immoo naannoo sanarratti nagaa eegsisanii humna addaa Oromiyaa nagaa Oromoo eegan mootummaan Oromiyaa ni hinjisetu amma naannoo sanatti nagaa kabachiisaa jira. Biroon qaban jedhee ololarraa tolfatutu adeemaa jira. Humni suni xiqqaa kan naannoo keenyatti ramadame suniyyuu loluu hin danda'u garatti qawwee qabatamillee beeku baay'inaan immoo ni bira dhabiru. Osoo sochii jalqabanii gara keenya dhufuu hin jalqabine ka daandii irratti quunnamuu jalqabnee fi gara keenyatti fuudhuu jalqabne akka hojii hojjennu qulqulluu lafarratti waan jijjiirama sabaabii qofaa hojjenna malee olola siyaasaa qofaaf hin oolfanneeti callisne malee namooti kun hedduun isaanii ni bira jiru. Sababiin isaan immoo akkuma deemanii nutti dhufuu jalqaban irri guddaan isaanii ijoollee Oromoo kaleessa fincila keessatti hirmaannaa gochaa turte qabsoorra turte achitti ergamtee leenji'aa turtedha baay'inaan. Warri kun dacha'anii meeshaa isaanii waliin ni bira jiru. Gariin garuu ramaddii argatanii meeshaan itti kennamee fi karaa bahan eeggataadha jiru. Ooris carraan sun gaafa argame ni bira dhatu. Hankanaatti garuu mootummaan kun olola siyaasaa irraa tolfachuuf qofa ijoollee akkasii kana raayyaa ittisa biyyaa sanatti itti jijjiiruu waliin itti makee gara naannoo sochii boobootti dhadhooftaase ijoolleen kun hedduun isaanii harka kennatanii nu biratti leenjii isa sirnaa waraanummaan waan guuttatu malu guuttachuu qabanii leenjisuutti jirraa jechuudha naannoo keenya irratti. Warri garuu immoo hedduminaan immoo itti makamanii sabaaf sablammii keessa jiru. Ijoollee Oromoo qofaa miti. Itti makamanii akkaataan itti makaman ammoo naannoo irraati humna poolisii naannoo keessatti deebi'ee nagaa eegsisuu danda'uu fi waajjiraalee mootummaa garaagaraa keessatti qacaramanii akka hojii hojjetanii carraa hojii uumuuf jedhameetu dargaggoonni gowwoomfamanii yeroo gabaabduu fi qawwee akkasitti dhukaasu jedhanii kan calagamanii qofa akkatti dhukaasan agarsiisan garuu qawweeni muuxannoo gaafatuu fi dhimma itti bahanii ofirraatti dhukaasu ittiin godhachuu danda'amu don barsiifanii jarjartiitiin muddamsuu isaan keessatti uumame hafuura baafachuuf akkaataa kanaan jara kanatti odeeffa'etu jira. Humni lolaa jirru keessatti namoonni yeroo qabamanii bira dhufan afaan Oromoo hin dubbanne sabummaa Oromoo hin taane sabaaf sablammoota Oromoo keessaa ba'an garuu humna addaa poolisii Oromiyaa jedhanii leenjifamanillee nu bira jiran jiru. Ololli siyaasaa miidiyaa irratti adeemuu fi lafa irratti qabatamaan nuti arginu baay'ee walirraa qabu. Itti akkasii beekuu fi waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa kana waliin wal amananii hojii tokko yoo hojjechuun akka hin danda'amne kan ni hubatu. Uummanni garuu sa'aatii 24 torban tokko guutuu ji'arraa ji'atti waggaarraa waggaatti miidiyaa mootummaa keessatti irratti olola adda addaa fi jirtuu dhagaa waan ta'eef dhugaa fakkaata yeroo dheeraa irra deddeebi'anii haasa'a. Kanarraa kaasee wanti asitti adeemaa jiru Oromoo cabsaa akkasii miti. Sirna kamitti lolaa jiru kanaan duratti kan hin dubbachaa jiru. Sirna abbaa irree yeroo dheeraa wal ijaaree
Oromiyaa keessatti gad of kaabee ilmaan Oromoo cunqursaa fi bittaa jalatti bara dheeraa turte sichis jiraachisuu fi toofitaalee dhalli namaa itti fayyadamaa turee fi jiru hundumaatti dhimma ba'u burjaajii uumee uummata carraa gabrummaa jalatti baratee of jijjiiruu hin dandeenye kana bayyantuuni bittaa gaggeeffachuuf adeemu sirna akkasii waliin beelli keenya nam tokkee waliin miti. Namoonni akkasii kun carraa argatanii fi quunnamtii galfatanii nu bira gahan har'a deebi'aniitu qabsoo afaan qawwee isaanii gara mootummaa abbaa irra jigsuutti gaggeeffamuufi achi garagalchanii hirmaannaa gaggeessuutti jiran. Kanaaf wanti akkasii ololli miidiyaa irratti mul'atuu fi lafa jiru gargar waan ta'eef akkasitti kan inni hubatamuu qabu. Tole galatoomaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaagaa wanti naa kaastanii walumaa galatti ijoolleen amma gama keenyatti ergamaa jiran kuni kaleessas ijoollee fincila diddaa gabrummaa keessa turanidha. Ammas immoo uummata isaanii ajjeesanii warra rakkisanidha miti. Isaan keessaa baay'inni nu birattidha kan galanii kan jiranii. Wanti amma uummata keenya jeeqaa jiru kuni warra yuunifoormii isaanii uffate raayyaa ittisa biyyaatu yuunifoormii isaanii uffate. Kanaafis immoo akka ragaatti gaa wanti nu kaastanii warruma afaan Oromoo illee hin beeknee fi sablammoota biroo keessaa akka ta'anidha yuunifoormii isaanii uffatanii kan socho'aa jiranii kan nu kaastanii. Gaa kanumaan wal qabatee wanti jiru olola akka ta'edha kan jala sarartanii kaastanii. Mee gaafii inni xumuraan isinii kaasu waraanni keessanii fi mootummaan akka walitti araaramanii fi gareen garaagaraa sochii akka godhaa turan kaleessa isinis kaastanii turtu natti fakkaate VOA irratti jedhani gaa araara kanarratti gama keessaniin yookiin immoo gama mootummaatiin wanti araara jedhamu akka deemadha kan jiru. Araara kanaaf akka waraana bilisummaa Oromootti ijjannoon keessan maalidha? Mootummaan maal godhuu qaba yaada jedhu lafa keessanii jirtan kana dura amma ijjannoon keessan maalidha? Gama araaratiin yookiin immoo gama nageenya buusuutiin mootummaa kana wajjiniin wanti jedhamu yoo isinii dhiyaate maal jettanii deebistu yookiin immoo maal jettu? Kan kanaan dura jenne qabxiileen lafa kaahamanii tokkollee wanti jijjiirame hin jiru. Kana hojiitti hiikuun hanga hin danda'amnetti ammoo akkuma atuu jettee VOA sagantaa afaan Oromoo irratti gaafatanii akkuma deebise sana wanti jijjiirame tokkoyyuu hin jiraatu. Araaraa fi boojuu immoo uummanni keenya adda baafachuudha qaba. Mootummaan kun kan inni jedhu kana duras kanan dubbattee ture akka ijoollee tiksituu gadi baatee maatiitti dallante wayii koottaa galaa jedhanii fakkaattu sadarkaa sanatti qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuudha barbaadan. Kaleessas araarri jaarrolee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo dabalatee qondaalotaa fi hooggantoota dhaabaa kanaa waliin dubbiin dubbatame inni araara kanaa sirrii miti jechaa turre bu'aan araara fakkeessanii bira darbuu fi tooftaan nama booji'uu sun fidee Oromiyaa keessatti rakkoon har'a dhalatee argurraatii namuu hubachuu qaba. Beekta atisii uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bara dheeraa ilmaan isaa itti dhiigaa turan lafee itti cabaa turan sabni kun itti deegaa itti eelaa ture. Kanaaf guduunfaatti gochuuf xumura itti gochuuf obbaafatee keessaa bahee biyya nagaa qabdu biyya bilisa taate biyya walqixxummaan namummaa biyya walqixxummaan amantii sabummaa afaanii aadaa hundumaayyuu keessatti kabajame namni walqixa waliin jiraatee nagaan bahee nagaan galu tolfachuu fi namni hundiyyuu hawwii qaba ture. Hawwiin sun garuu akka inni dhugaa hin taane dursinee argaa turre. Wanni immoo dursinee argaa turre raajii himuu miti, mul'ata arguu miti, waan lafa irratti ta'aa turedha quban qabaani. Araarri hin turre. Araaratu ture osoo hin taane galaa dachaa jedhame. Qabsoo uummata bal'aa hammana ga'uu namni kumaatamni keessatti wareegame ilmaan ishee haati hiyyeessaa hedduun bahanii hin deebine qara ilaalaa hafte. Gatiin firii isaanii deebii hin arganne akkasumattiin hooyi koottaa fixannaa galaa jedhamee jechuudha. Namni maatii ofii keessatti iyyuu maatii waliin wallale tokko akkaataatti rakkoo isaaf fixatu qaba. Yoo didee rakkatee maatiin isaatu isa dhibe. Kun immoo qabsoo saba miiliyoona 50 sanaa olii rakkoo impaayera Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota hedduu waliin wal tuttuqu rakkoo garummaa kolonii jala jiraachuuti ture maleessa
rakkoo xixiqqoo akkuma amma gadi xiqqeessitee ilaaltee galaa jettu sanaa hin turre. Rakkoon sun ammoo irra dhibaatiin afaan Amaaraan jedhan sana osoo fiiganii hidhanii osoo fiiganii hiikkataa sana jechuudha. Inni kun akkasittiin balaa inni fide warri karaa nagaa galesii iddoo inni jiru wanti silaa qabsoo ilmaan Oromootiin injifannoo xixiqqoon tokkollee goolabamuyyuu baatu hanga ta'e Oromiyaa keessatti argame akkamittiin amma akka kallattii adda addaa irratti bu'aan sun illee deebi'ameetiin badaa jiru. Alaabaanii mallattoo diddaa gabrummaa alaabaan ilmaan Oromoo hedduun alaabaa diimaa magariisa diimaa wareegama hedduu ulfaataan itti bahamee namni maqaa alaabaa sanaan kolaafamee miila harkaa itti citaa ture shamarran keenya itti gudeedamaa gadameessi illee baafamaa namni rifeensi gogaan mataarraa haadamaa ture. Qabsoon akkasii yeroo illee ta'u hafuura baafatamee alaabaa sana qabachuun illee yakka miti jedhamee wanti fafakkeessiin hojjetame tokko argitee turte. Har'a sun iyyuu deebi'ee yakka ta'eera. Shororkeessummaan kaleessa dhiigaanii irraa haqnee maqaa xureessin ilmaan Oromoo akka sabaatti nurratti moggaafamee ture. Dhiigaan haqame sun har'a deebi'ee bakka qabatee namni kanaan himatamaa jira. Kun hundumtiyyuu immoo araara fakkeessii kijibaa yookaan ammoo sossobbaa irra dibanii darbuutiin kokkolfaa nama nyaachuu sanaanii araara gaggeeffametu kana fide. Kanaaf qabxiin kaleessa keenya ejjennoon nuti qabnu har'allee hin jijjiiramnu. Itoophiyaa keessatti gaaffiin keenyi impaayera Itoophiyaa waliin mootummoota impaayera Itoophiyaa bulchan waliin akka amma mootummaa Oromiyaa wanni jedhanii Oromoon yoo mootummaa jaarrate Oromiyaa yoo mootummaa qabaatte mootummaan Oromiyaa gaaffii keenya deebisa. Mootummaan Oromiyaa jiraannaan immoo nuti iyyuu gaaffii maalii eenyuun gaafanna. Kanaaf gaaffiin keenyi mootummaa Oromiyaatu gaaffii akkasii deebisuu danda'a. Ijoollee keenya waliin marii gaggeessuu jirra jedhaniitiin kaabineenii kallattii adda addaan hannaan ol baatee namatti qoostu sanaan gaaffiin argatu gaaffiin Oromoo. Mootummaan Oromiyaatu hin jiru jalqabaa waan ta'eef gaaffii kolonii, gaaffii sirrii bittaa cunqursaa fi gabrummaa jala jiraachuu sana jalaa bahuuti gaaffiin Oromoo waan ta'eef gaaffii kana deebisuu yoo danda'ame araarri kataa'amuu danda'amu. Hanga gaaffiin kun hin deebinetti immoo gaaffii kana karaa maluun deeffachuuf immoo qabsootti jiru. Kanaaf wanti kaleessaa wanni jijjiirame hin jiru. Tole galatooma ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa gaafii koo isa xumuraatiin mee duratti illee xumura jedheen ture ammallee isuma xumuraati kana booda wanti itti deemu natti fakkaatu. Wanti isinii kaasuu barbaadu walumaa galatti guutuu Oromiyaa keessatti bifa adda ta'een bifa duraan yookiin immoo hanga ammaatti baay'ee akkasitti ol bahee hin dubbate wanni hin jedhamneen maatii qabsaa'otaa yookiin immoo maatii waraana bilisummaa Oromoo yookiin immoo ijoolleen isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran dararaatiidha kan jiran hidhaatiidha kan jiran walumaa galatti akka fakkeenyaatti yoo isinii kaafne ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa maatii sanyii neggasaadhaa hidhanii haadha obboleessaa fi maatii isaa guutumatti hidhaniitidha kan dararsaa jiran akkasuma naannuma isin keessa sochootanitti illee gabaasawwan 5-6 dalagneetidha kan jirru. Wanti kun maaliif ta'e jettu mootummaan yookiin immoo uummanni Oromoo kanarraa maal baratee maal gochuu qaba jettu isin? Egaa uummanni Oromoo kanarraa barachuu wanni inni qaba jedhu Oromoon akka Oromootti cabe malee nama tokkee yookaan nama lameetiin yookaan ammoo kadammaqee fincilee mootummaa kana jijjiiruu fi qabsoo gaggeesse qofaarratti xiyyeeffatee akka hin taane hubachuudha qaba. Wanni har'a na bira jiru borummoo iddoo nagaa fakkaatee taa'u bira ni dhaqqaba. Maal jennaani sagantaan kuni ganda tokko yookaan laga tokko yookaan godina tokko yookaan maatii tokko cabsuu miti waan ta'eef Oromiyaa guutummaa ishee injifannoolee bara Tigireen illee nu bulchaa turte tokko Oromiyaan akka ciccittuu fi daangaan ishee sharafamu fi akka biyyaatti kaartaa impaayera Itoophiyaa keessa ni turte afaan Oromoolee hanga dubbatamuu fi mana barnootaatti ittiin baratamutu ture qulqullummaa silaa akka Oromoon humnaa fi aadaa fi dandeettii qabu sanaan adeemuuf baatu aadaan Oromoo siyaasaaf illee haa tolfamu malee hanga ta'e lafarratti kan mul'ataa turetu ture. Fakkeessiif isaa ta'uyyuu malee ka addi bilisummaa Oromoo qooda keessaa qabu mirgi sabaaf sablammoota
keeyyanni 39 illee mirgi hiree murteeffannaa hanga fottoqiinsaatti jedhullee ture. Amma kanatu itti bu'amaa jira. Amma isa kanatu guutuutti haqamee gara guutummaanii gara tokkummaa isaa durii sana aadaa tokko, afaan tokko, biyya tokko jedhamuutti adeemamuuttidha jira. Biyyi kuni aadaa tokko miti ka qabdu, afaan tokko miti ka qabdu, saba tokko miti kan isheen qabdu. Saboota hedduu afaan hedduu dubbatan aadaa garaa garaa walirraa fagoo fi walitti dhiyoo ta'e adda addaa qabantu biyya kana keessatti humnaan cafaqamee jira. Sana seenaa sitti himuu nan barbaachisu akkaataatti impaayarri Itoophiyaa ijaaramte. Isa kana bakka kaleessaa sanatti deebisuu fi waan waggoota 100 fi sanaa ol dura tilmaamamee fashaletu har'a deebi'ee akka bofa mataa dhahamee biyyee keessatti gangalatee hafee deebi'ee biyyee arraabaa ka'aa jiruutu ta'aa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo maatii qabsaa'otaati yookaan maatii qabsaa'aa miti wanni jedhu Oromiyaa keessatti akkaataa kanaan qoqqoodamee nurratti deemaa jiru kuni wanni amma nu bira jiruu fi yookaan maatii qabsaa'otaa tokko lamaarra jiru boru guutuu Oromiyaatti adeemaa jira. Sagantaan sun immoo osoo iccitiitiin hin ta'ini guyyaa waaree aduu ba'aa jirtudha raawwiitti jira waan ta'eef ilmaan Oromoo bakka jiranii ganda abaluu fi maatii abaluu fi godina abaluuti osoo hin jedhiini Oromiyaaf Oromummaa qofa kanaanis cabne waan ta'eef kanaan wal faana dhaabbanneetu qabsoo kanatti itti gochuu qabna. Kanuma wanni Oromoon beekuu qabu. Kanaa mootummaan abbaa irree kun immoo waan danda'e hundumaa keessumaa ka xumuraa Taba isa irraa dhumaa dandeettii irraa dhumaa qabu ajjeesanii to'achuu. Maaliifi dhaloonni amma jiru kuni dhaloota gabrummaa baachuu danda'u gatiitti akkasii qabu miti dhaloota gowwoomfamuu danda'us miti. Kanaaf dhaloonni gowwoomfamuu hin dandeenyee fi ba'aa gabrummaa gatiittiitti baadhachuu hin dandeenye kan inni cabuu qabu afaan qawweetiin jedhaniiti itti amanu. Afaan qawweetiin cabsuu keessaa immoo tokko ajjechaa amma jechaa jirruu fi maatii qabsaa'otaas dabalatee Oromootallee maatii qabsaa'otaan taane. Oromiyaa keessatti garuu namni maatii qabsaa'aa hin taane jira jechuun si rakkisa amma. Golee Oromiyaa hunda keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo mana nama hundumaatti balbala rurrukuteera. Duuti mana nama hundumaa seeneera. Fira qabda, naannoo jirtu keessatti hiriyyaa qabda, nama beektutu jira, nama jaallattutu jira. Ganama bahee galgala sun deebi'iin achiin hafeera. Fincila guddaatu adeemaa ture. Hireen qabsoo bilisummaa mana nama hundumaa seenteetti waan ta'eef Oromiyaa keessa namni hundiyyuu maatii qabsaa'aati. Kanaaf har'a qawwee baatee mootummaa kana mormaa jiru qofaa miti maatii qabsaa'aa ka jedhamee mana maatii qabu. Nama hedduu ilmaan isaanii irraa wareegamanii maatii qabsaa'otaa hedduutu jira. Oromiyaa keessa rakkoon kun bakka hin geenye hin jiru waan ta'eef rakkoo kana walirratti ilaaluun wal jalaanii cabiinsa walloorraa ka'ee suutaanii Booranaan achiin asiin immoo Wallagga gahe adeemaa ture tooftaa sana deebi'ee nutti dhufe waggaa dhibboota booddee waan ta'eef kana dura kan nuti dhaabbachuu qabnu. Kana dura dhaabbachuuf ammoo dabareetiin nu cabsaa inni adeeman dabareen loluu osoo hin taane tokkummaan lolu. Tokkummaan loluun immoo bu'aasaa argineetii jirra. Ilmaan Oromoo tokkummaan dhaabbatanii meeshaa kaasanii miti tulluutti ba'anii fincaan isaanii galaana ta'eetu diina lafarraatii duguugee lolaan isaa fuudhee deema jedhanii abbootiin keenya dur dubbachaa turanii dhuguma akkam dhugaa akka ta'e hanga dhugaa akka ta'e arginee dabarre waan ta'eef sana bakkatti deebisu. Humna waggaa 20 hedduu ijaarameeyyuu ni diige Oromoon. Mootummaa mataasaa ijaarrachuu dadhabuu fi namoonni bolola akkasumas immoo fedhii dhuunfaa achi keessatti bu'aa dhiigaan argamturraatii siyaasa tolfatantu nu harkaa baase. Isa sana daandiitti deeffatee Oromoon ofiin isaatiin mootummaa ofii hooggansa mataa ofii tolfachuuf yeroon isaa amma waan ta'eef namni hundiyyuu immoo waan gaabbarraa barateellee jiranatti fakkaata. Maaliif naannoo sochoonurraa kaanee bakkoota hedduu jiran keessatti kan kanaan dura turee fi har'a itti jirrurraa waan arginu qabna waan ta'eef. Gaabbii ofii immoo ta'anii quba ofii nyaachuu osoo hin taane waan gaabban irraa baratanii waan har'aa harkaa qabanii hojjechuutu irra furmaata waan ta'eef Oromoon qophii sanaaf gochaa jira. Qophiin sunis lafarra jira. Qophiin sun immoo hojiitti hiikame waan amma jechaa jirru kana rakkoo akkasii qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne Oromoon keessa jiru keessaa wal baasuutu furmaata. Kanatu ta'uu qaba.
Tole galatoomaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa gaa ani gaafii koo har'aaf qopheeffadhe bal'aa ta'anis kan har'aaf qa'uu qaban jedhe asumarratti hin goolaba. Tarii gaafiin ani hin kaasne yoo jiraate yookiin immoo ergaa maayii irratti dabarfachuu qaba jettanii yaaddan yoo jiraatan dabarfachuu dandeessu. Ayyee fayyaa ta'e gaatis anis waan adda ta'e hin qabu dhaamsa kiyyaillee xumureera ammoo waraanni bilisummaa Oromoo humna qabu dandeettii qabu sammuu qabuun waan hundumaanii qabsootti jira. Qabsoo kana bira immoo uummata bal'aa Oromootu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waadaa itti seenee irbuu sabaa kana galmaan ga'uu fi wareegama lubbuu iddoo gaafatametti sana kafalaa. Maaliif bilisummaan sabaa yoo karaa nagaan dhufuu baatee karaa qawweeti jedhamee amanamee ergatti seenamee karaan qawwee ammoo tola hin qabu wareegama nama gaafata. Wareegama sana immoo kafaluutti jirra. Uummanni Oromoo bal'aan nu bira jiru immoo qophii amma adeemaa jiru waan lafa jalallee taatu adeemaa jiru wanti biyya keessatti deemaa jiru nama hunda bira gaheetiniini waan kana ofirraa kaasuu irratti yoo waamichi gama kamiinuu dhiyaate Oromoo waan qabuun gabbahee isuman sila jedhe qaanii gabrummaa waggoota 100 oliin keessa turre keessaa wal baasuuni Oromiyaan biyya nagaa waaraa qabdu mootummaa mataa ofii ijaarratte sabaaf sablammoota biraa waliin illee yoo barbaadde waliin biyya tokko ijaarrachuu yoo barbaadde immoo sanaan olitti immoo ollaa gaarii taatee jiraachuu fi murteeffachuu qabdi. Sana immoo gochuu ni dandeenya. Waan dandeenyu immoo teenyee nama hin kadhannu. Dhaamsi kiyya kana gochuu ni dandeenya. Waan gochuu dandeenyutti nama hin kadhannu. Oromoon kana baree booru waatu jira. Wanni jiru sun immoo galma ni ga'a. Waan galma ga'uuf adeemu kanaaf immoo nama hin kadhannu. Qopheessi ilmaan Oromiyaa dura kee waa jira. Akkasittiin immoo caalaa dagafaatu jedhe galma ni gaha dura kee waa jira Oromootiin fayyaa ta'etis sagalee cunqurfamaa taatee qabsoo silaa gumaacha gochuu qabdu dandeettii qabdu sirraa eegamuun immoo akkaataa kanaanii uummata bal'aa ukkaanfamee miidiyaa tokkittii qofaatiin ololli irratti banamee bara hedduu burjaajaa jiru kanaaf sagalee taate atis galata qabdaa fayyaa ta'e. Tole galatoomaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoodhaa gaa anis galatoomaa isiniin jedha maqaa daawwattoota kootiitiin yeroo gaarii qabaadha. Ayyee fayyaa ta'e yeroo gaarii qabaadhu. Tole gaa kabajamtoota daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwork mariin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Jaalmarroo Dirribaa wajjin goone kana fakkaata. Yeroo biroo keessummaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa kan isiniin jedhu an qopheessaan qophii kanaa Habtaamuu Tasfaayitii yeroo gaarii qabaadha. Kaasi kumara keenya irratti bare kaasi kumara keenya matarra kaasi kumara keenya irratti bare kaasi kumara keenya matarra kaasi kumara keenya irratti bare kaasi kumara keenya sanniin kadida